Haxummaa seexanaa kan nu ittiin beekuu dandeenyu ija banamaa qabaachuudhaani. Warri ija namaa qabaatan haxummaa seexanaa beekuun siin jechaa jira. Daani'eliin gaafa laaltan ija namaa qaba ture. Akka turee coomni sun na xureessaa jedhe. Takka turee booki sun na xureessaa jedhe. Akka coomni sun takka tureessa xureessu, akka booki sun takka tureessa xureessu beeka. Warra akka Yoosefaa ija namaa qabu. Yeroo sana dubartii sana wajjin waan jaallatee jibbe raawwachuu danda'a ture. No. Wayyaa ayyaana Waaqayyootu narraa fuudhama takka ture jedhe. Haleluuyaa. Haxummaa seexanaa. Lammaffaa irratti wanti dhaloota miidhe maalidha? Ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabuutu dhaloota miidhe. Ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabuu. Warra akka Saa'ol faa ajaja Waaqayyoo raawwachuu hin dandeenye. Warra akka Yoonaas faa ajaja Waaqayyoo raawwachuu hin dandeenye. Naanawween baduudhaatiif guyyaa 40 halkan 40 tafe dhaqii qalbii naa jijjiirrachiisi jedhee Waaqayyo gaafa na Yoonaasitti dubbate galfata Waaqayyo harkaa fuudhee bahee ishii jedhee manaa bahee galfata Waaqayyo karaarra ga'ee nyaate. Karaarra ga'ee galfata Waaqayyo nyaate. Yoonaas boqonnaa tokko dhaqaa laalaa. Baduufi Waaqayyo biyya Naanawween jaallata. Akka isheen cubbuudhaan badduun barbaadu ture Waaqayyo. Bara keenya kana keessatti anuma wajjin ati cubbuu qabda, yakkaa qabda, irra daddarbaa qabdaati. Cubbuu keerraa yakkaa keerraa deebii jedhee nama dhaloota kanatti lallabuu dhabne. Anaa wajjin hin guddattaa, hin ceeta, makiinaa bitta, fooqii ijaarta, konko. Oh my God. Ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabe dhaloonni kun. Yoonaasiin naqiitti lallabi qalbii naa jijjiirrachiisi jedhe Waaqayyo Yoonaasiidhaan. Inni garuu Tarshiishiin dhaqe. Iddoo Waaqayyootti hin ergine dhaqe. Iddoo Waaqayyootti hin dubbanne dhaqe. Karoora Waaqaa keessa ba'e suutaan. Mataa maree eege garuu Waaqayyo yaada sirraa qabatana sinniisu mataa maree si eega malee. Karoora sirraa qabaatu malee sinniisu mataa maree si eega. Markabicha keessa gaafa galee jalqabee qilleensi markabatti ka'e. Sababa Yoonaasiidhaaf qabeenya baay'eetu galaana sana keessatti gadi dhidhime. Albuuda baay'eetu bade iddoo gaafa sana. Qilleensa jabaatu irratti ka'e. Sababa Yoonaasiif. Sababa nama tokko biyyatti dheekkamsi ka'a. Sababa nama tokko immoo biyyarraa dheekkamsi ka'a. Guddisi ameen jedhi. Haleluuyaa. Obboloota koo hafuuraa jaallatamtoota nana sababa koo abaaramaa jira laata? Mee of gaafadhaa. Biyyi kun sababa koo dheekkamamaa jira laata? Sababa keessa maaltu ta'aa jira laata? Sababa Yoonaas tokkittiidhaaf namoonni markaba sana keessa jiran raafaman. Yoonaas hixaatu irra bu'e. Hixaa salphinaa, hixaa gaddaa irra bu'e. Harka laate achi booda jilgeenfatee anadha cubbuu kan hojjete. Anada yakkaa kan hojjete, anada fuula Waaqayyoo duraa badaa kan jiru, anumaan qabaa galaana kana keessa gadi buusaa. Ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabee fuula Waaqayyoo duraa badaa jira. Anumaan dhidhimsaa kana keessatti hin jedheen. Argite ana jedhe. Ergiitaan irra bu'ee booda ana jennaanuun natu cubbuu hojjete, natu yakkaa hojjete, anatu miidhe, anatu biyya miidhe, anatu Waaqayyoo irra daddarbaa hojjete jennee ana jennee beennaa namatti quba qabna malee. Ana jechuu qabna. Kidaanuun cubbuu kidaanuutu hojjete jedhee kidaanuun waa'ee cubbuu isaatii dubbachuu qaba. Achi booda Yoonaasiin gatuun barbaanne Waaqayyo. Yeroon isaan galaana keessa buusanii jalqabee Waaqayyo qurxummii jabaa qopheesseef. Guyyaa 3 halkan 3 qalbii isaa jijjiirratee Waaqayyo qurxummii ajaja baase. Ol kaas harka kee warra jirti kan jirtan jala kan jirtan arraa jalqabee biyya jiraattutti, safara jiraattutti, mandaraa jiraattutti Waaqayyo gooftaan machaa ajaja bantii Waaqarraa siif baasu.
Labsii jireenyaa baasu Waaqayyo waa'ee keetiif, waa'ee jireenya keef, waa'ee mana keef, waa'ee gaa'ela keef, waa'ee hojii keef, waa'ee mana keessatti rakkachaa jirtu sanaaf anoo badeera, anoo du'eera jettee yaa nama abdii kutachaa jirtu humna maqaa Yesuusiin Waaqarraa janyisiifa ba'u, Waaqarraa janyisiifa ba'u, Waaqarraa janyisiifa ba'u, Waaqarraa labsiin haaraan tokko siifa ba'u. Labsii haaraa, labsii haaraa, labsii haaraa maqaa Yesuusiin. Labsiin haaraa siifa ba'u humna dhiiga holichaan. Labsii du'aan jenne Waaqayyo miidhama kee argeera jedhee si bira darbamiti, si bira darbamiti. Miidhama kee argee maal taate mucaakoo, maaltu si miidhe, maaltu gassi qabe, maaltu nagaa kee nyaate, maaltu fayyaa kee nyaate, maaltu jireenya kee qabe. Maalidha kan sitti akkas godhe? Maalidha? Maalidha? Maaltu si gube, maaltu si miidhedha? Utuun la tajaajilaa jiru waa tokkon dubbadha. Maal giiftii kana hoonaa laattan maal taasin? Warri giiftii namaa laachaa jirtan kun. Ay Waaqayyo sinii fadhiisu. Giiftii maalati? Maalasi godhe lallabaan jiroo? Hoonaa laatte. Haleluuyaa. Kanaaf isa si miidhe sirratti niisu, isa mana kee miidhe, isa gaa'ela kee miidhe, isa hojii kee miidhe, isa carraa kee miidhe, isa karoora kee miidhe gooftaan sirratti niisu dhugaa Waaqayyoon sitti haasa'an. Sitti siqa jaalalaan mucaa koo maaltu si miidhe siin jedhee sitti siqa malee. Kanaaf ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabu. Dhaqiitu fedhe Waaqayyoo qurxummiidhaan. Amma qalbii isaa jijjiirrateera. Mee viidiyoo baal takkaa ishee hundi keessan. Haadha manaaraa kaasee giiftii qabatee, riichii qabatee, piroo qabatee, ayyaantuu qabatee, lammii qabatee, biiftuu. Meel takka viidiyoo baa. Maaltu nu miidhe laata obboleeyyan kun? Jireenya jiraannu keessatti maaltu nu miidhe? Karaa deemnu irratti maaltu nu miidhe? Mana jiraannu keessatti maaltu nu miidhe? Hojii hojjennu keessatti maaltu nu miidhe? Dalagaa dalagannu keessatti maaltu nu miidhe? Kanaatiin maal jechuu barbaade? Saa'ol koo fidii kottonnaa fidee dhufe. Fitii kottuu waliin argu silaa. Dhaqii Amaaleqoota balleessi, nama ishee balleessi. Horii ishee balleessi, kottonnaa fidee dhufe. Sagalee. Maal hafe sagalee kee muutii godhadhu maal taate? Amaaleqoota dhaqii fitii kottonnaani fidee dhufe. Saa'ol gaafa sana cubbuu gurguddaa lama. Saa'ol gaafa sana cubbuu gurguddaa lama hojjete. Tokko isa Waaqayyo gooftaan machaa ajaje raawwachuu dadhabe. Lama warra qaqallaa fixee warra fufurdaa fidee dhufe guu. Hirraawwan ajaja Waaqayyoo kana kan dhaloota miidhe, mana namaa kan miidhe, jireenya namaa kan miidhe, hojii namaa kan miidhe, carraa namaa kan miidhe kanadha. Gabaabsaan jira. Inni kan biraan harka Waaqayyoo jala of galchuu dadhabuutu dhaloota miidhe. Harka Waaqayyoo. Harka Waaqayyoo. Dhaqaatii dubbifadhaa sagalee Waaqayyoo Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 Phexros jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Mee dhaqeessini dubbisa sagalee kana. Obboleessa koo wangeelaawii gaarii naa dubbisime. Gaarii.
Network sadii maal jira? Okay, wangeela qabatteertaati. Gaarii. Okay. Giftii wangeela qabatteertaa? Maa jettee? Biiftuu naa dubbistu. Biiftuu dubbisish. Eh? Yaaqoob 4:7 nam tokko naa dubbisaa dara fixaan jira. Wangeelawii gaarii. Naa dubbisi wangeela maaloo. Nan dubbisa qoyi. Eeshi dafigaa. Sagaleen kun dhaga'ama? Nagama. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa. Innis isin dhiisee in baqataa. Ameen. Isa kana Nagama. yoos immoo harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa, inni immoo isin dhiisee baqata. Elargefada isin dhiisee baqata. Yoo maal goone tokko yoo harka Waaqayyoo jala of galchin, lama yoo isaan mormin Yoos nichi maal nu godha nu dhiisee baqata. yoo harka Waaqayyoo jala of galchin. Eeyyee yaa eebbisu gooftaan yoo harka Waaqayyoo jala of galchine boloota ko harka Waaqayyoo jala yoo of galchine. Kanaaf dhaloota keenya kan miidhe jaarraa nuyi jiraannu keessatti dhaloota kan miidhe inni guddaatiif inni hangafaa harka Waaqayyoo jala of galchuu dadhabuudha boleeyyan ko. Harka Waaqayyoo jala of galchuu dadhabuu. Kanaaf isa si miidhe beekuudhaa qabda. Eessatti akka miidhamtan beekuudhaa qabda. Maaliif akka miidhamtan beekuudhaa qabda. Simi argeera jedhee dhiisa miti Waaqayyo. Rakkina kee dhagayeera jedhee dhiisa miti Waaqayyo. Gidiraa kee dhagayeera jedhee dhiisa miti Waaqayyo. Maaltu dhaloota miidha? Tokko harka haxxummaa seexanaa beekuu dadhabuutu miidha. Lama ajaja Waaqayyoo raawwachuu dadhabuutu dhaloota miidha. Sadii harka Waaqayyoo jala of galchuu dadhabuutu dhaloota miidha. Inni arfaffaaf inni dhumaa maaltu dhaloota miidha? Yaada garaa ofii geeddarachuu dadhabuutu dhaloota miidha. Yaada garaa ofii geeddarachuu dadhabuu. Qalbii jijjiirrachuu dadhabuu. Qalbii jijjiirrachuu dadhabuutu dhaloota miidha. Warra yaada garaa geeddaratanii wajjin Waaqayyotu haasa'a. Warra yaada garaa geeddaratanii wajjin Waaqayyotu dubbata. Warri yaada garaa geeddaratan Waaqayyo dhimma isaanii hojjeta. Warri yaada garaa geeddaratan lafaa ka'u. Warri yaada garaa geeddaratan seexanii yeroo hundumaa ittiin taphatu. Budaan ittiin taphatu. Xibaaraan ittiin taphatu. Yaada garaa geeddarachuu dadhabuu dhaloota kan miidhe kanadha. Yaada garaa geeddarannee ajaja Waaqayyoo raawwannee haxxummaa seexanaa beennee harka Waaqayyoo jala of galchinee miidhama jalaa ba'uu dandeenya. Kan akka goonuuf Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Daqiiqaa 5 kadhadha. Kadhanna Waaqayyoodhaan. Namoonni gaaffii garaa garaa qabdan nagaan keessan kan nyaatame seetan yeroo hundumaa kan sin doorsisu doorsisa hamaa jala kan jirtan yeroo kana Waaqa isiniin kadhadha. Yoo fedha keessan ta'e isiniin kadhadha.
yoo fedha keessan teessanii kadhadha. Ani hin beeku malee foolii moo'ichaa tokko natti dhaga'ama anaan. Nama finyoo du'aa irraa Waaqayyo finyoo du'aa irraa kututu jira. Nama Waaqayyo diina isaa harka qullaa galchutu jira. Nama Waaqayyo karoora diinaa irraa diigutu jira. Dhugaa Waaqayyo sitti haasa'a. Ammaa jalqabee waan si miidhe keessaa waan bara kee miidhe, waan mana kee miidhe, waan jireenya kee miidhe, waan fayyaa kee miidhe hundumaa keessaa akkasuma tu'aariyatamtu jedhe garuu dachaa dhibba eebbifamtaa'e. Maaliin? Manneeniin. Maaliin? Obbolootaan. Obboleettiin tokko yoo si gante obboleettii 1000 sii kennaadha. Kunoo sagalee na dubbisaa. Maarqoos 10:28 kaasa. Obboleessi tokko yoo si gale obboloota 1000 akka sii kenna. Haati tokko yoo si gante haadha danuu akka sii kenna. Iyesuus Kiristoos yaadinaa. አሜን ይህ ቃል ሕያው ነውና ይሰራባችኋል። ገልገልኩን ገልገለ ከሰ በጌታ በኢየሱስ ስም የቃርሚያ ዘመን ያበቃል። ከእስራኤል ሕዝብ ቀኑ ደርሶ ሲዝናቸው ደርሶ መና እንደቆመ መዞር እንደቆመ ምድረ በዳ እንዳበቃ በጌታ በኢየሱስ ስም የሰረቻችሁት መንገድ ዋሪስ ነው ፍረት ጅብጠን ይገ ኢየሱስን ስንራዳባ ገልገለ ከነ በቆና ሞፋን ስራጩን ፈማ ኤላስ ከሳ ሙጫን ዱርባ ያከተም በቆና ሞፋ ስራዳባቱ ኢየሱስ ያድናል። ፍረዱ በቃ ኢየሱስን ቁን ሰገሌ ዋቀዮ መቶ እጥፍ ከዚህ መካከል የምትባረክ ሂት አለች። ኢየሱስ ጌታ ወንዶችን ተቀበሉ፣ ሂቶችን ተቀበሉ። እግዚአብሔር ልባርካችሁ ፍቃዱ ነው። ዋቀዮ ገርደኬ ረግነኬ እዩመኬ ፈረሳምት ቦንኬ በቃ ዱኩብሰቹንኬ ውቀቹንኬ ምረበዳኬ በረበራን ጅራቹንኬ ሸካ ጅራቹንኬ አፉራን ፎንን ቤለውንኬ ግድርፈሙንኬ ፈረሳምት ሶ ማለት ኢየሱስ ቤለየር ኢየሱስ ረከቴር ኢየሱስ ወራነሜር ኢየሱስ እንዳሰራ ሰከፈሌር ይገ ኢየሱስን በአሴጠን ስረካ ይስራፉ ደገቲ አሜን 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 አርጋን ስራካሰ ይገ ኢየሱስን ባሩ ባወቴ ባጭቡ ዮቴ ባዩ ማዮቴ ባርክናዎቴ ባአፎናዎቴ ይገ ኢየሱስን ስራፉ ደገቲ ኢየሱስ አሜን 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 በአዲያሱ ታራባ አሜን በኢየሱስ ስም የማይታይ ቀንበር የተሰበረ ይሁን አሜን 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 harkin argamne humna dhiigoo lechaan sirraako amen harkana mahama harka sheexana harka biyya lafa harka ofuma keeti የራስ ስንፍና እንኳን ቢሆን አለማመኔ ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ስም አነሳዋል። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወግደዋል። አሜን ቃል ይመጣል። ዘፍጥረት 1:9 ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን ሁለቱ ቤት አፎር ዋቀ ሰገሌ ተቆለቱ ከዳማ ነምን ሙላቱ ጀር ሃሌሉያ አሜን ዋቆ ከተከታ ወይ ነምን ሙላቱ ጀራ አሜን አሜን yes አሜን አባ ዋቀዮ ለፍቲ ብሻኔ ነው ፍምቴቱ ተጀራው መመቆና ተቆ ሰጋ ለፍታ ከሙላቱ በርባዴ ጀራ ዋቀ ሰበብንሳ ለፈከሰ ኤበደኑ ጅራ አሜን ብሻን ከናን ራካይ ጀ ሃሌሉያ አሜን አማር ከስረታ ያርከ ሰይጣና ወርከ መታኪያ ወርከ አርከ ተጃጅላን ያለው ይገ ኢየሱስን ስራካይ አሜን አርኪናታቲ አርኪናን ገምኔ ነራካይ ረጀዳ ሁራ ካባዲያ አርኪናን ገምኔ ነራካይ ረጀዳ አርኪኖ ከታን ነራካይ ረጀዳ ወለታን ነው ካምሴ ነራካይ ረጀዳ ባጋ ታራና ባሐሲያ አሜን መቃ ኢየሱስን ገቦምሳ ነው በለሰኮት ደብቱ ሃሌሉያ ምስራቹ ሃሌሉያ ፕሮግራም ነው ወጣታ በምስክርነት ትመለሳላችሁ በድንቅና በተአምራት ትመለሳላችሁ ነፋ የጀተኒው ጋባቱ በልበለ በበነ የጀተኒው ጋባቱ በልበለ ጋይላ በነ የጀተኒው ጋባታ
humna dhiiga Yesuusiin. Amen. Ani jedha. Amen. Huba sakaataa yaa baadiyaa. Amen. Bara keeti haaleluyyaa. Dhuguman jedha obboleettiin Amen. tokko as keessaa bara keeti. Amen. ዘመንሽ ነው፣ አሜን። ሲዝንሽ ነው፣ ጊዜሽ ነው፣ ቀንሽ ነው። ተነሺ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዋን ሲሄድ መቃቆታን ኩቴራ Amen. ነምኒ አነ ጀቶ ኦቦሌትቲን ዱርባስ ዲራ ዮቴ ካዮሊ ገዴሜ ዱጉመን ሲዲን ጀ በመንፈሴ ያየው ነው ይከሜራ ጀደ ያደሙ ሃሌሉያ Amen. ኡራ ባራባዲያ ነምኒ አነ ጀት ከይ ለፈጅርቱቲ ይከሜራ ጀደ ከይ ፎኑማ በጌታ በኢየሱስ ስም መፈታት ሆኖልሻል፣ መለቀቅ ሆኖልሻል፣ አሜን። ነፃ መውጣት ሆኖልሻል። አሜን። ቀንበሩ ተሰበረ። አሜን። ሄይ ሃሌሉያ! አሜን። የድህነት ቀንበር ተሰበረ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስንፍና ተሰበረ። የሰው ክፉ እጅ ተሰበረ። የማይታይ ስውር እጅ ተሰበረ። አሜን። ዱጉመን ሽሪት መገልገል ነው ከይሰን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መልካም ሆኖልሃል። Amen. In the name of Jesus. Amen. ጋሪን ሲታየ Amen. ዋነት ያደገረ ሲታየ አሜን። አዊም ያከረንቲ ከሲታየ አሜን። መልካም ሆኖልሃል። አሜን። ድንቅ ነገር ሆኖልሃል። አሜን። ታምር ሆኖልሃል። አሜን። ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ሃሌሉያ! አሜን። ኩንፈረ ዋቀዮት አሜን። በሞንኬ ኩንፈረ አሜን። ዋቀዮት አሜን። ኩንፈረ ዋቀዮት አሜን። ኩንፈረ ዋቀዮት ጀዳ ኩንፈረ ዋቀዮት ጀዳ ኤብፈሞን ኮ ፈደ ዋቀዮት ጀዳ ሂከሞን ፈደ ወዳረ ገጥፈሞን ጀዳ ደሞኒ መታ ያሎ ማርማዶ ተሰጠን ለንፈይቱ ከነከስ በጌታ በኢየሱስ ማንኛውም የበሽታ ቀንበር ሰብራለሁ። የጨለማ ቁራጭ የተሰበረ ይሁን። አምላኬ እግዚአብሔር ርቀት አያግደውም፣ ሁኔታ አያግደውም። እሱ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ይገኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ዱኩቢ ዲገ ኬሰን ኬሳ ፎን ኬሰን ኬሳ ለፌ ኬሰን ኬሳ አፉረ ኬሰን ኬሳ በኢየሱስ ስም ከነባረሚያ አሜን። በቃ ዳቻሪ በይብፈምተኒ አሜን። ቦጁንዴ ቤረ ጀዳ Boojuun deebi'eera. እነርከ ኮቲ በይ ዳቻዴ ቤረ ጀዳ Inni harka kootii bahee dachaa deebi'eera. dachaa deebi'eera. Ameen. ኤበኩሞን ኩ ፈደ ዋቀዮቲ ጀዳ Eebbifamuun koo fedha Waaqayyooti. ሰገሌ Ameen. ጀዳ Sagaleen naa dhufeera. Sagaleen naa dhufeera. በቃ ሰገሌን ዱፍናን ገመዳ Ameen. sagalee kana dudduuba ergamaa waaqayyoo isinii socho'a. Sagalee Ameen. kana dudduuba hafuurri waaqayyoo isinii socho'a. Sagalee kana Ameen. dudduuba ergamaan akka namaallee isinitti dhufa haalelooyaa gara keessa. Ameen. Ameen. Amen. Waa Ameen. gooftaa galanni siif haa ta'u. Yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Yaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Barri qarmii isaanii haa ga'u. Barri mannaa isaanii haa ga'u. Waggauma sana mannaa nyaachuu hin dhaabani jedha. Biyyatti galani jedha. Firaafiree sana nyaatani jedha. Aannan isaanii dhugani jedha. Damma isaanii nyaatani jedha. Irraa ari'anii dhaalani jedha. Maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u. Ameen. Kun fedha waaqayyooti. Dhiiga Yesuusin diinni keessan irraa isiniif haa ari'amu. Ameen. Mandara diina keessanii dhaala. Ameen. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. 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 Waaqayyo isin haa eebbisu. Antumarraan dhaabeera. Sagalee kana dudduuba eebba eegaa, misiraachoo eegaa, dhuga boomsaan deebi'a. Maqaa Yesuusiitiin isiniif ta'e. Ameen. Ameen. Waaqayyo Eebbifamaa. dachaa eebbisu. Obboleessa gootan isin Eebbifamaa. Ameen. dabarsa. Waaqayyo dachaa si haa eebbisu dassa. Ameen. Wow. Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu darsuu eebbifame. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Eebbifamaa guddaa gooftaan Waaqayyo si haa eebbisu dassa dachaa eebbisan. Ayyaana isaa Amen. hundaa Amen. irratti Sinillee badhaadha. eebbifamaa. Bara jiraattan keessatti Ameen. Waaqayyoo warra jaallatuu fi sagalee isaa erga baay'ee. Bara jiraannu keessatti Waaqayyo Abrahaamii kan inni erge sagaleedha. Amma argitaniittu Waaqayyo maal dubbataa ture jireenya keenya keessatti, jireenya sanyii irratti,
jireenya garramee dirribee irratti bilisee irratti namoota 29 asirra jirtanitti Waaqayyo maal ergee sagaleedha kan inni erge. Hin yaadattu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 11 fudhattanii gaafa ilaaltanii erga isaan awwaalanii galanii erga isaan irra naqanii dhagaarra naqanii abdii kutatanii galanii Iyyesuus galgala kana waan ati hin ta'u jettee abdii irratti kutatte irratti maqaa Yesuusiin sagalee Waaqayyoo siif haa dhaqu jedhe. Abdii kutatanii gadda taa'u isaan maaliif beektu akka seera isaaniitti amma guyyaa sadiitti lubbuun yoo baate naannooma mukarradha kana isheen turtu. Iyyesuus Kiristoos guyyaa sadaffaa guyyaa lammaffaatti yoo deeme mukarraa fuudhee itti deebisee mukarraa waamee itti deebisee guyyaa sadii erga eeganii dadhabanii immoo hin dhaqe Yesuus Kiristoos dhaqeeti dhaqxanii kutaa sana yoo dubbiftanii hin gaddeef akkuma namaa gaddeef siqqe biloo alaqqasalletadha sagaleen Waaqayyo hin gaddeef sana booda waamee akka jette Maartaan yaa utuu obboleessi keenya utuu tas jirta ta'e obboleessi keenya hin du'a ture jedhan hooraalaa daajiramaa hin du'a ture baay'ee jaallata Alaazariin Yesuus Kiristoos sana booda akkas jedhe gooftaa Yesuus yaa Maartaa yoo amante ulfina Waaqayyoo argite galgala kana humni Waaqayyoo sirra dhufuurraa kan ka'e maqaa gooftaa Iyyesuusin innati awwaaltee biraa galte lubbuudhaan ka'ee siif haa kennamu jedhe. Sana booda eessatti awwaaltan garamitti awwaaltani har'a obboleettii koo mul'ata kee kamti awwaalame har'a faarfannaa kee kamti awwaalame dibata kee kamtu awwaalame ati isa amani Waaqayyo maqaa waamee kaadhe siidhaatan jedhe garamitti awwaaltani waliin mee qabbaraachuu koottaan adda agarsiisaa sana booda Yesuus duukaa dhaqan irraa kaasaa dhagaa'e dhaansuuf irraa kaasaa namni irra naquu beeka Iyyesuus irraa diigee namaa kennuu beeka irraa kaasaa dhagaa'e isarra naqan irraa kaasaa jecha sana irraa kaasaa har'a jecha namni sirra naqe sirraa ka'ee mul'anni du'e kaafamee siif haa kennamu jedha namoonni irraa kaasan sana booda abbaa galateeffate yaa abbaa Alaazarii waan kaafteef galata kenne sagaleen yeroo sana hojjete har'a sin hojjeta yaa abbaa dhimma sanyii du'e sana waan kaaftuuf galanni siif haa ta'u. Imma garramee isa du'e sana, imma dirribee isa du'e sana, imma bilisee isa du'e sana, imma maadaa isa du'e sana, imma fayyee isa du'e sana, imma seenaa isa du'e sana, imma meerii isa du'e sana, imma damee isa du'e sana, imma dassuu isa du'e sana, waan kaaftuuf galanni siif haa ta'u. Hin waameedha. Oolaadha. Har'a waa tokkoon si eebbisa. Dhimma ati du'e jette, dhimma ati ajandaatti dhuftee galte Waaqayyo maqaa waamee siif haa kennu jedhe. Ila nama tokko ergaadha sagaleen Waaqayyo har'atti hojjeta. Ila maaliif Alaazarii waame beektu warra du'e keessaa yoo warri duutan ka'a yoo jedhe du'aan sagalee Waaqayyoo dhagaa hin ka'u. Amma garuu yerootti namoonni du'an hundumtuu ka'an miti. Kanaaf Alaazariin ka'i jedhe. Alaazar duwwaan keessaa mososedhee ka'i. Har'a isa namni si harkatti ajjeete. Isa ofii kee of harkatti ajjeefte har'a Waaqayyo maqaa waamee siif haa kennu jedhe. Haalleluuyaa. Ila mul'ata du'een kaasaa jedhe galgala kana Waaqayyo. Ergaa du'een kaasaa, fayyaa du'een kaasaa, dibata du'een kaasaa, ajandaa durii irratti faarfannaan barraa'u, ajandaa du'e, lallaba du'e, abdii du'e, humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin galgala kana hafuurri Waaqayyoo kaasee siif haa kennu jedhe. Ameen. Hiyyadattuu namicha mana qulqullummaa dura taa'u sana kaleessa birrii kadhata eengadda birrii kadhata ol na baasaa ganna gashaa kadhata sagaleen inni har'aa garuu isa kaleessaa caala'e eeyoodhaan nasiin darbaa jiru kure Yesuus ilma Daawit namaare hoolaalaa daajinaa maatiyaaga galgala kana dhimma miilli kee ga'uu dadhabe bira dhimma harki kee ga'uu dadhabe bira galgala kana sagaleen siif haa ga'uu jedhe hin gaafatan hin wallaalchise hin gaafatan. Maada kun eenyu akkasii godheedha namni tokko galgala kana eenyu akkasii hojjete jedhamee gaafatamuun siif haa ta'u naaf haa ta'u dansa siif haa ta'u kun eenyu si hojjete sanyii eenyu hojjete garramee eenyu hojjete dirribee eenyu hojjete በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የእናንተን ነገር መነጋገሪያ ያድርግላችሁ። ርዕስ ነምቸ ምን ቁልቁል